Kaguyan ra anak adda da. Wallaman adda da nafi. Tokko ga akkuman amma sama ture jalqabarraa akkamitti jalqabame kas ga'ame bakka kana ga'uun salphaa miti. Haa ta'u iyyuu malee wanta Dr. Darajjeen isaa sa'anii yeroon immoo ilaalu hin jalqabne malee sichi nu hafa. Itti gaafatamummaa guddaa nutti kennanii deemanii itti gaafatamummaan suni of kennuu caalaa maallaqa caalaa jabina barbaadaa waliin deemuu barbaada. Kanaaf deemsa keenyattuma fufna sana garuu kan qobaa keenyachi ga'uu hin dandeenyu ummatuma nuyi qabannee kaane sana wajjin deemuu dandeenya. Kanaaf ummati nu wajjin jiru ammayyuu deemsa keenya waliin akka deemnuuf adaraa dhuma kennachuun barbaada. Ingeenya immoo deeman abdii qaba. Inni lammataa waa'ee badhaasa kanaati. Badhaasa kana gaan namni qobaa hojjetee bakka kanan ga'u yerummaa dhannee teenyee wal'aansa kenninu wal'aansa sana kennuufi namni kararraa ka'ee bakka receptionii warra narsoota warra hakimota warra kaan walii wajjin hojjennu hundumtuu warri mijeessan warri managementinsa yoo achi hin jiraanne namni tokko qobaasaa achi hin ga'uu hin danda'u. Nama wal'aanuu hin danda'u. Kanaaf kanuma hunda keenyaati. Garuu immoo as keessatti beekamtii waan naa kennitaniif an kabaji koo guddaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'ee natti toleera. Kanaaf isaaniifis akkuma jalqabdan harka naa rukutaa fi warra kaaniifis. Ummataaf immoo ergaan qabu egaa nuyi jalqabneerra isinuma wajjin. Garuu maal barbaanna amma karoorri keenya bal'aadha. Bal'aa yeroon jedhu tajaajiluma sana waliin ga'uudhaafi namni tokko yoo dhufee nu biratti tajaajila barbaadu hundumaa akka inni argachuu danda'uuf ogeessota keenya amma dandeenyu waliigalleema hojii jalqabneerra. Speeshaalistii gosa adda addaa sabi speeshaalitii isaa wajjini amma danda'amutti qabna. Warra kaan immoo dhaataan immoo guddifachaa hin deemna. Kanaaf tajaajila namni tokko biyya keenya fakkeenyaaf yoo iddoo biraadhaa dhufee naannoo kanaa dhufee kan inni argachuu irra jiru waan jennu baay'ina isaa qabna. Baay'ina duwwaa miti hunduma isaa qabna jechuun nan danda'a. Wanta xixiqqaadhaaf tarii yoo haala mijeessuun barbaachisetu inni immoo humna itti daballaa jechuudha. Kanaaf sabi keenya sabi nu wajjin jiru kuni ammas gara fuulduraatti nu wajjin taanaan wanta namni tokko barbaadu yookiin wal'aansa namni tokko barbaadu hundumasaa hamma humna keenyaatti ittiin ga'uu dandeenya. Kana duwwaa miti hamma wanta ilaalaa jirru jirra. Wanti har'i ilaallus jirra. Garuu karoorri keenya kana babal'isnee imeejingii sitti daballee speeshaalitii warra kaanis itti daballee gara guddisuutti deemaa jirra waan ta'eedhaaf hundumti keessan akka nu wajjin taataniif dhaamsa kun dabarfadha. Ogeessota keenyas akka jalqabdanitti humnuma amma jiruun akkasumatti akka itti fufnaan wanti nuyi galma bira ga'uudhaaf jalqabne sana hin geenyeef hin jiru. Kanaaf isinis jabaadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Galatooma.